mootummaan Itoophiyaa kana biyya Ahmadiin durfamu ajjechaa qaamonni nageenyaa miseensota tuuta gadaa michillee irratti raawwatan dhoksuuf yaalaa turos yaaliin isaa hin milkooyne. Mootummaan ajjechaa jila abbootii gadaa karrayyuu kadhannaa irra jiran loltoota isaa bobbaasuun erga ajjeesisisee booda waraana bilisummaa Oromootti ajjeese jechuun miidiyaaleen ibsa laataa ture. Haa ta'u malee miseensi caffee Oromiyaa fi ministeerri deetaan ministeera nageenyaa obbo Taayyee Danda'a abbootii gadaa karrayyuu kan ficcisiise hooggansa mootummaa akka ta'e yaada fuula barruu yookaan feesbuuka isaa irratti barreessanii foomsaniitii jiru. Miseensi paarlaamaa fi miseensi paartii Biltsiginnaa obbo Angaasaa Ibraahimis ajaja qondaalota mootummaatiin humnoonni mootummaa abbootii gadaa karrayyuu akka fixan dubbataniitii jiru. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qorannoo isaa jalqabaa baatee Gurraandhala bara 2022 keessa ifoomseen jilli abbootii gadaa karrayyuu kan ajjeefaman humnoota mootummaatiin ta'uu mirkaneesse. Komishiinichi ibsa isaa kanaan muddee tokko bara 2021 godina Shawaa Bahaa Aanaa Faantaalleetiin bakka gadaan michillee karrayyuu qubatee jirutti haleellaa irra ga'een namoonni hedduun du'uufi kan madaa'uu eeruu isa ga'e irraa ka'uun qorannoo geggeessuu akka eegale hime. Komishiiniin kun muddee 15 hanga 20 bara 2022 bakka haleellaan itti mudatetti argamuun miidhamtoota kanneen ijaan arganiif maatii warra ajjeefamanii gaafachuun qorannoo geggeessuu ibse. Akka qorannoon komishiinii mirga namoomaa Itoophiyaa addeessutti sadaasa 30 bara 2021 qaamoleen nageenyaa gandoota aanaa Faantaallee daawwatanii osoo gara Finfinnee deebi'aa jiranii bakka Haroo Qarsaa jedhamutti guyyaa keessaa sa'aatii 8 irratti qaamolee hidhatan kan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellamuu adda baasuu ibse. Haleellaa kanaan miseensonni poolisii 11 du'uu fi 17 kan caalan ammoo madaa'uu kan ibse komishiiniin kun dhumaatiin yaa'aa gadaa karrayyuu kana hordofee mudate jedhe. Muddee tokko bara 2022 qaamoleen nageenyaa madda rakkoo mudate sakatta'uuf gara karrayyuutti deebi'anii guyyaa keessaa sa'aatii 6 irratti bakka yaa'aa gadaa michillee qubatee jiru ganda xuuxxuutti iddoo addaa deeddiitti jedhamtu gahuun warra gadaa keessaa namoota 39 to'achuun kanneen ijaan argan irraa iyyaafachuu ibse. Komishiiniin kun ibsa amajjii 25 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa baase keessatti miseensota gadaa gara bosona cabbii aanolee geeffaman keessaa 14 rasaasaan akka ajjeefaman ibseetii ture. Namoonni kunneen lafarraa akka ciisan erga dirqisiifamanii booda rasaasaan ajjeefamuu fi namoonni lama ammoo fiiganii akka jalaa miliqan kanneen ijaan argan irraa odeeffachuu ibse komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan poolisiin erga jila abbootii gadaa karrayyuu fixanii booda reeffa isaanii akka hin kaafamne dhoowwuun bineensi qaama isaanii nyaachuun namoota booda irra reeffa kaasan irraa qulqulleeffachuu komishiinichi ibseetii jira. Namoonni kunneen garaan gombifamanii mataa fi duubaan rasaasaan rukutamuun mallattoon akka argisiisus ibseetii jira. Yaa'aa gadaa keessaa namoota 39 qaamolee nageenya mootummaa guyyaa sana qabaman keessaa 23 achi buuteen isaanii dhabamee erga ture torbee lama booda reeffi miseensa gadaa Jiloo Boorayyuu jedhamanii maatiidhaaf kenname. Reeffa kan kenne poolisoota mooraa humna addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Moojoo yoo ta'an qaamni nama kanaa akkaan tumame mataan babbaqaqee akka ajjeefame maatiirraa dhaga'uu ibse komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa miseensonni gadaa karrayyuu 14 bakka humnoonni nageenyaa fi bulchitoonni naannawa sanaa jiranitti seeraan ala haala suukaneessaan poolisootaan ajjeefamuun ragaa amansiisaa qabaachuu ibseetii jira. Miseensota humnaan ugguramanii harka poolisootaa turan keessaa namni tokko osoo mooraa humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti to'annaa jala jiru haala suukaneessaa fi karaa seeraan ala ta'een ajjeefamuus ragaa amansiisaa qabaachuu himeetii jira. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenyaa yaa'aa gadaa karrayyuu irratti ajjechaa raawwatan yakki isaanii qixa sirrii ta'een qoratamee seeraan gaafatamuu qaba jechuunis waggaa tokko oliif gaafatamaatii jira. Sadaasa 30 bara 2021 humni addaa Oromiyaa poolisiin aanaa fi milishaan aanaa Faantaallee bakka Haroo Qarsaa jedhamutti uummata miseensa waraana bilisummaa Oromoo baasaa jechuun doorsisaa erga oolanii booda dargaggoota 5 humni addaa poolisii Oromiyaa shakkinee qabnee deemne jennaan uummanni didee walitti bu'iinsi uumamuu ragaaleen bahanne mul'isu. Halkan kibxataa jechuun sadaasa 30 bara 2021 warri baallii gadaa harkaa qabu miseensonni gadaa michilleen bakka mootuma yookaan kaarra jedhamuun kan ganna 4 dura sirna gadaa jedhanii qubatanitti jila kadhannaa waaqaa irra buluu isaaniitu himame. Bakki jilli abbootii gadaa michillee qubatee jiru kun bakka Haroo Qarsaa jedhamu kan humni addaa poolisii Oromiyaa uummatatti doorsaa oole kana irraa kiiloomeetira 60 fagaatee argama. Sirna kadhannaa waaqaa irratti sangaan qalame abbaan gadaa eebbisee qaalluun qumbii biifee hammeenya balaaleffate.
jila sirna gadaa keessatti nageenyi kadhatamee hammeenyi maganfatamaa toltuun hawwamee badiin balaaleffatamaa abbaan gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas Boros kanuma kadhate fakkaataa tootni gadaa michillee Karrayyuus kanuma aamiin jedhe oddee tokko bara 2021 ganama bakka jilli miseensota tuuta gadaa michillee naanna'anii ta'anitti humni addaa poolisii Oromiyaa marse waraanni mootummaa Abiyyi Ahmad kan sabboonummaa Oromoof eenyummaa Oromoo balleesse sabboonummaa fi eenyummaa Itoophiyaa biltsiginna uummata fudhachiisuuf qabsoo taasisaa jiru galabaa yookaan bakka abbootiin gadaa qubatan erga to'atanii booda dhiirota 39 kophatti baasanii reebuu akka jalqaban namoonni lubbuun hafan himaniitii jiru humni mootummaa kan Oromoo ajjeesuu fi sabboonummaa Oromoo balaaleffatu reebicha hamaa booda hunda isaanii fuudhee gaara meexxii bakka dhagaan gurraacha gurguddaan argamu Basaqaa Aanolee jedhamu geesse garri deemaniin gara du'aati sana booda gareen eenyummaa fi sabboonummaa Oromootti duule kun lubbuu abbootii gadaa fi lubbuu miseensota tuuta gadaa michillee Karrayyuu balleessinamoo hin balleessinu kan jedhu irratti qondaalota mootummaa fi namoota garaagaraa wajjin bilbilaan mari'ataa turuu isaanii ragaaleen bahaa turan ni mirkaneessu marii dheeraa booda geggeessitoota sirna gadaa Oromoo Karrayyuu keessaa 16 ajjeefna irratti walii galame namoonni bebbeekamoo fi geggeessitoota sirna gadaa ajjeefamanii abbaa gadaa Kadiir Hawaas boruu faantaallee boruun qumbii gurraachaa yookaan qaalloon bulaa faantaallee roobaa Hawaas boruu godaanaam jiloo daadi'oom bulgaa boora'uum jiloo diidoo fi boruu jiloom kanneen jedhaman dabalatee walumaa galatti namoota 14 miseensota tuuta gadaa michillee ajjeefamaniidha namoota 16 adda baafaman keessaa lama miliqoon lubbuu isaanii olfatuu isaaniitu himama akka Karrayyuutti warra korma garaa hidhe jechuun gootota itti gaafatamummaa biyyaa itti kenname jechuudha moggaasni warra korma garaa hidhe jedhamu kan kennamuuf goota qofaaf goonni maqaa kana qabu lola keessatti duubatteen deebi'uun battala qabatee dhukaasoo hin ka'uun yoo mo'atamanis ni wareegama malee hin ka'uun kan isa achii kaasu du'a qofaam goota duuti qofti diina jalaa ooftuun kanaan warra korma garaa hidhe jedhanii waamu gootonni Karrayyuu korma garaa hidhan boruu faantaalleef jiloo diidoom gootota sirna mootummaa biltsiginnaatiin ajjeefamaniidha ummanni Karrayyuu miseensota gadaa isaanii barbaacha yeroo deeman reeffallaattiin ija keessaa fudhattee fi qaama cinaa bineensaan nyaatamee arguu dubbatu hunda caalaa kan nama gaddisiisu abbaan gadaa Karrayyuu Kadiir Hawaas boruun namoota ajjechaa kana raawwatan keessaa kan beekan akka qabanii fi nagaa buusuuf waliin hojjetaa hin turre walgahii waliin ta'aa hin turre jedhanii maqaa waamanii akka itti dubbataa turantu dubbatama baatii bitootessaa bara 2022 keessa guyyaa 100ffaa ajjeefamuu abbootii gadaa Karrayyuu sababeeffachuun tootni gadaa afran hafan gadaa Meelbaam gadaa Barmajjim gadaa Hambisii fi gadaa Roobaleem bakka miseensonni gadaa michillee irraa qabamanitti argamuun sirna haaxarrii fi falannaa geggeessaniitii jiru sirna falannaa kun bakka ajjechaan kun itti raawwateem bakka abbootiin gadaa miseensonni gadaa biroon jila itti geggeessaa turanii irraa qabaman bakka jalqaba irraa godaanan kan bokkuu magarsaa jedhamuu fi bakka bokkuu itti biqilfatan kan mootuma yookaan kaarra jedhamu qulqulleessuun raawwatameetii jira sirna falannaa kana irratti waggaa waggaan ajjechaan abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame akka yaadatamu kan murtaa'e yoo ta'u bara kana sababa rakkoo nageenyaatiif yeroo biraatti darbuu isaa ibsameetii jira muddee tokko bara 2022 ajjechaan suukanneessaan abbootii gadaa Oromoo irratti humna mootummaatiin raawwatameem gocha diinummaa biyyattiin uummata Oromoof qabdu agarsiisa kan jedhan namoonni yaada kennan gochi kun godaannisa cimaa yoomuu Oromoon hin daganne jedhan seenaa keessatti abbootiin gadaa jilarra jiran kan ajjeefaman bara sirna Minilik keessa akka ture yaadachiisuun taateen amanuuf ulfaatu kun bara kana keessatti Oromoo irratti irra deebiin raawwachuunsaa sirni bilxiginnaa ilaalcha sirna mootummaa yerosiin masakamuusaaf ragaadhaa jedhan jiraatan magaalaa Shaashamannee yaadannoo waggaa tokkoffaa ajjechaa abbootii gadaa Oromoo Karrayyuu ilaalchisee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kenne akka jedhutti akka abbootii gadaa Karrayyuu mootummaan ofii raawwatee dhoksuuf yaalee ture kanaaf mootummaan gaafatamummaa ifatti fudhachuu qabaa jedhe akka namni kun jedhutti mootummaan uummanni Oromoo gadaaf kabajaa fi safuu addaa qabaachuu osoo beeku akkuma dargaggoota Oromoo ajjeesuu itti beekutti geggeessitoota sabichaa kan ta'an abbootii gadarrattis yakka wal fakkaataa raawwachuunsaa diinummaa hamaadha. Jiraatan magaalaa Naqamtee Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan immoo gochi gara jabina akka kanaa mootummaadhaan uummata Oromoo irratti raawwatamuu waan baratamaa ta'us yakka suukanneessaa kana raawwatanii deebisanii ija jabinaan haaluun mootummaa biyyattii keessatti uummata Oromoof diinummaa sirnichi qabuuf ragaa guddaadha jechuun dubbata. Gareen siyaasaaf jecha miidiyaa irratti ilmaan abbaa gadaa jedhanii of waaman kun abboota gadaa Oromoo ajjeesaa gadi immoo hidhaa gocha gara jabina isaanii kana dhokfachuuf ammoo olola sobaa geggeessuun isaanii ammoo gadda ulfaataadha jedhu. Gadda guddatu natti dhagama mootummaa kanaan
mootummaan maqaa Oromoof hin jedhu abbootiin gadaa haala itti gaafatamummaa hin qabne rashanamuun isaanii ajjeefamuun isaanii ajjeesaniitu gaddaayyuu seeraan inni san dhaadataa jiran agartaa lubbuun isaanii bilaasha baate kun gadda guddatu natti dhaga'ama kun. Haalli isaanii uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee mootummaa gabroonfataa kana ofirraa buusuun alatti furmaanni jiru mootummaa kanarraa haalli isaanii hin argama jennee waan eenyu hin qabne. Humnoonni mootummaa abbootii gadaa erga ajjeesanii booda miseensota gadaa michillee baay'inaan 30 ol ta'an miliqsanii mana hidhaa erga tursiisanii booda hiikuun isaanii ni yaadatama. Gocha isaanii kana haaluun ajjechaa suukanneessaa kana akka waan gareen kan biraa raawwatetti gabaasaa turuun isaanii ammoo inumaa kaayyoon mootummichaa ammoo Oromoo lafarraa duguuguu akka hojii seera qabeessatti ilaalu akka ta'etti akka hubannuuf ragaa olaanaadha jedhu namoonni yaada kennan. Haqa abbootii gadaa Karrayyuu kana mul'isuuf Oromoon hunduu xiiqeffachuu akka qabu kan dhaaman namoonni yaada kennan bara gadaan rukutame uummataatu wabii dhabaa jechuun gochichi gocha safuu cabsituu ibsu. Abbootiin gadaa Karrayyuu tuuta gadaa michillee humnoota mootummaatiin ajjeefaman kunniin mallattoo yaadannoo aarsaa bilisummaa abboota keenyaati waan ta'eef bara baraan akka Oromiyaatti yaadatamuutu malaafis jedhanii jiru.